Akkam jirtu? Haaraadha waan ta'eef pulpiitii bira gaafa dhaabadhu. Pulpiitiin kun amma kana ol ka'u iyyuu reefuun arge. Kabila Haile jedhama. Asuma waldaa kanadha. Baay'inaan nan argitan yoo ta'e yeroo baay'ee waa'ee keessanii kadhachuudhaan mana taa'een tajaajila jechuudha. Kanaaf isteejii irratti baay'ee nan argitanii. Har'a kanan dhufe inni jalqabaa tokkoffaan faamiliiwwan asiitii ijoollee qabdan, ijoollee 2, 3, 4 kan qabdan. Thank you siniin jechuu sin dinqisiifachuun barbaada. Ijoollee baay'ee gaafan argu afaan Oromoo caccabsaniis ta'u inaasa'u aksantiis qabaatanii maal jedhanii dubbisuu dadhabanii barreessuun iddoo tokko tokkotti rakkisu malee osoo biizii taatanii jirtanii osoo wanti baay'een sinirra jiru ijoollee keessan aadaa amantii wajjin barsiisuu keessaniif baay'een sin dinqisiifadha. Asuma irratti egaa lallabuuf miti ergaa Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10-11 nan dubbisa. Akka hojii adeemsiftuu gaggaariin kennaa Waaqayyo isa garaagaraa hojiirra oolchanitti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti ittiin haa hojjetu. Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu, inni waa hojjetus humna Waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaa karaa Yesuus Kiristoos ulfina argatu isaaf ulfinnii fi aangoon bara amma bara baraatti haa ta'u ameen jedha. Kana irratti kanan kaasuu barbaade hundumtuu humna Waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu jedha. So tokko manatti isiniin kadhadhaa. Lammaffaan immoo Waaqayyo na eebbisee na gargaaree hojiin koo soofteer injinariidha. Appilikeeshinii weebsaayitii garaagaraan hojjedha. So guyyaa irraas kanan dhufee tajaajila keessaa isa tokkodha jechuudha. Tajaajilli itti waldaa kiristaanaa tajaajiluu jirumaa inni appilikeeshinii Qubee Kids jedhamu kana hojjedhee isiniif dhiyeessuun barbaade. Appilikeeshiniin kun maaliif barbaachise? Akkuma silenne dadhabdanii waan baay'eetu hojjettanii aadaa, amantii, qubee barsiisaa jirtu mana keessanitti ani immoo jireenya keessanan sinii salphisaa. Ijoolleen gaafa taabileetii fidaa, bilbila fidaa, kana godhaa sana godhaa gaafedhan appilikeeshinii kana buustanii yootti kennitanii afaan Oromoos deebisee ofii isaanii ibsuu, naannoo isaanii, yaada isaanii, qaama isaanii ibsachuu akka isaan danda'an taasisaa jechuudha. So aappiin kun akkamitti hojjeta isa jedhuu fi viidiyoo tokko pileeyinuu godhu isaa booddee ittiin fufu. A, ba, ca, da, a, arba. Ba, barruu, caa, coocii. Fa, a, ba, caa, da, a. Kormee kiyya. A. Kormee kiyya. Tokko, lama, sadii, 11, 19, tokko, lama, sadii. 11, 19. Laphee, garaa, qubarkaa, funyaan. Laphee, garaa, qubarkaa. I. 16, 16. Sa. Miila. Tuqi. Oo. Miila. Tuqi. Akkas kunoo qaxalee koo. Gurra. Tuqi. Tokko, ida'u, 8. Meeqa? Oo. Irra deebi'ee yaali. Akkas kunoo qaxalee koo. 6, ida'u, 10. Meeqa? Diimaa, adii, gurraacha, burree, daalacha, borojii. Adurree. Saree. Wixata, kiftata, roobii. Fulbaana, onkoloolessa, sadaasa. Leenca. Akkuma argitanii appilikeeshiniin kun qubeen barsiisaa, waa'ee qaama isaanii barsiisaa, guyyoota hin baratu, ji'oota hin baratu, wanta barbaadan hunda ijoolleen sin bilbiluma keessanitti kennite jechuudha. Kanaaf gaafa mana galtanii
Yoo barbaadan loogoo sasiraatti yoonaa deebistan isa PowerPointitti kun maqaan isaa Qubee Kidsedha. Suura kaafachuus dandeessu, barreessitanii qabachuus dandeessu. Bilbila keessan irratti Google irratti Qubee Kidsettanii yoo search gootan bilbila iPhoneidhaafis Androididhaafis akka ta'utti onlaayinii jira. Warri taabileetii qabdanis hin ta'a, laaptooppii irrattis hin hojjeta jechuudha. Ijoollee keessan akka barbaadanitti akka isaan qubee baratan kanaan akka isaan tajaajilaman gochuu dandeessu jechuufdha kanan as dhufe. I know wanti kun yeroo baay'ee tajaajilarraa wanta baramerraati adda ta'uu danda'a. Hojii ergamootaa keessatti hundi isaanii gaafa waliin jiraatan isaan keessaa kan baay'ee rakkate tokko iyyuu hin jiruudha. Waan qaban hiratanii, waan qaban sheerii godhaniitu walii wajjin jiraachaa turanii jedha. Anis akka miseensa waldaa kanaatti, akka miseensa waldaa kiristaanaatti kanan ani qabu ogummaa koodha. Ogummaa koo immoo isinii qooduun tajaajiladha jechuun barbaada. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu eebbifama.